Jirtuu nageenya keessan badhaadhaa nuti jirra isaaf galatu jecha biloogiin keenya guyyaa har'aa sarpiraayizii adda ta'e baay'ee kan namatti tolu nama gammachiisu haaluma argaa jirtan kanaan torban darbee haa ta'u guyyoottan darbee haa ta'u soofaa keenya akka jijjiiruu kan manaa baasuu barbaannee isinitti himeen ture har'a immoo yeroo gabaabaa keessatti soofaan akka kanatti hojjetamee bareedee miidhagee bifa kalarii diizaayinii ani barbaade magaalaa isa wajjin maachii ta'uudhaan akkasii gara manaatti ol seenaatti jirachuudha. Baay'ee natti tolee baay'ee tokko gammadiitiin jira. Isinis immoo warri gammachuun nama wanti namaaf ta'e isinitti tolu laayikii gochuutiin haga xumuraa waliin tura. Isti eessaa jalqabna? Guys, miisejjiin tokko maal jedhee na qaqqabe seetan amma sarpiraayizii addaaf guddaa ta'e tokkotu sii dhufaa jira eegii kan jedhu ture. Guyyaan har'aa Qidaameedha. Gammeen mana hin jiru. Anamma hojii hojjechaa uffata miicaa akkasuma mana wala maal jechaa jira. Fuula korra dadhabbii sinitti mul'atu baay'ee dadhabee jira. Gara miisejjii sana roon argu wareen na cinqinaan sarpiraayiziin sun maal akka ta'e walumaa yoo argine wayyaa hidheetiin isinii qabadhee dhufee jechuudha. Har'a guyyaan Qidaamee ture hojiin hin jiru har'a manuma ooluu qaba ture gammeen jechuudha. Garuu ganama yeroo kaanu bokkaan akka malee rooba cikki jedha ibsaan hin jiru. Achi kasala qabsiisee qursii hojjechuun qabaa mitiire hamman kasala qabsiisee qursii hojjedhuutti dhiisii jedhee wulliqqi jedhee mana bahe iddoon nageen beeku asuma hin jira jedha. Garuu yeroo bilbilu asuma hin jira magaalaa keessaa Enough tooree misaa jechaan jira ammoo kara tokkoon immoo misaas immoo shiroo hojjechaatii hin jira. Garuu misejjiin immoo sarpiraayizii adda ta'e tokkotu jira. Na eegii kan jedhu ture. Sarpiraayiziin suni maal jettanii yaaddu isin? Maaltu uumuu maaltu ta'a maaltu dhufa? Hin beeku walumaan ilaallaa boodaa yoo waan ta'e waan namatti tolus ta'e hin jiraa mitiire. Garuu namni waan badaadhaan yookaan waan hin taane sarpiraayizii nama hin godhu. Anna jalqaba maaliif nutti himne akkam ta'ee jettanii akkasiin kominarratti hin kaasne isin bira qaqqabsiisee jira. Waree yeroo dhufu maal fidee akka inni dhufu maal akka ta'u hin beeku walumaan ilaalla hin eegna. Anammas hojii kootti hin deebi'a. Yeroo dhufe immoo waan hin arge isin bira qaqqabsiisuun koo hin oolu. Walumaan haa turrumee obsesiifaa kennu naan jedha. Hoolaa wayii gototee fida. Re'ee wayii gototee fida. Hin beeku waan inni gototu. Ta'ee hin beeku bicha badaa waan akkasii sarpiraayizii irratti aktiivii mitoboo gammeeni yaa wanti hundumtuu yeroodha. Yeroon qabdan taanaanii haalli mijatu taanaanii baay'ee rakkoodha guys. Har'a immoo maal akka ta'e guyyaan Qidaamee maal akka fiddee dhuftu gaarii keerii akka goota wajjin qaba akkasii miidhagna ani garuu እና akkuma isiniin jedhee gammeen ganamarroo manaa baay'achaan deema jedhee hin baane darbee immoo soofaa isa kanaan dura mana jiru ani waan hin jibbeefu irra soofaa hojjechiisnu yookaan binnu waliin deemneetu filannoo keetiin waan jaallattu filatteetu bitamaa naan jedhee ture. Garuu soofaa amma ol galaa jiru kana akkan jaalladhu hundumaa akkan ilaalu online irrattis ta'e isattis nan agarsiisan ture. Innaa inni immoo akkuma soofaan suni manaa baay'eetiin jedhee diizaayinii ani barbaadu sana ajaa'ee haala kanaan hojjechiisee kunoo gara manaatti ol seenaatti jira jechuudha. Baay'ee tokko gammadee jira. Waan mana keessaa akkam akka nama cinquu dubartoonni warri mana argitanii ni beektu. Mana keessa bakka jiraannaa waanuma ta'uun jiru taanaanis immoo to'afee malee baay'ee tokko nama cinqa. Kanas ta'ii sana yeroo duraa irratti soofaa kana hin baasnu mana kanaa soofaan akka kana orjinaalli kwaalitii ta'e hin argamu. Kana baastee immoo kan biraa kan akkamii galchuu fi kan jedhu na mormaa ture. Ani immoo isinis illee erganii viidiyoo hojjedhee soofaa keenya baasne jedhee hojjedhee booda yaada tokko kennitanii dubbachuun dhiise malee soofaan keessan mana dhiphisee jira guddatee jira jettanii turtanii jechuudha. Duras isiniinis dabbaree ture yaaduma koo eeguuf callistan malee anaan illee baay'ee na dabbaree soofichi. Adeemsa keessaa jedhee maayidhee amansiisee dhumarratti nammoo hadhee malee dura na didee ture hin bahu. Soofaan kun mana kanaa darbee immoo manaallee gadi ba'uu hin danda'u baay'ee guddaadha. Yeroo sana barriin hin banamaa amma barriin ashagameera bakka kana booda banamunaan jedhe waa meeqanaan jechaa ture. Akkuma godhee gadi baasee kunoo as kanatti immoo maayinoo jettanii magaarrajaan mana keenya yeroo dura hin bitame malee itti safaramee hin hojjechiifamne. Amma garuu soofaa kana wajjiniitiin
mooderniyyuu kan zamanaawwii kan ta'e diizaayinii baay'ee bareedu gatiinsaa illee kan gatiitti isinii deebi'a. Gatiin hin sodaattu wareertama waa'ee gatiirraas immoo miti haasa'uu kanan dhufe. Amma garuu magaalajaan illee itti safaramee kunoo gabariisaa wajjin diizaayinii amma dhufee soofaa wajjin maachii ta'uudhaan haala kanaan hojjetamee soofaa wajjin yeroo tokko galaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan dhumarratti baay'ee bareeda. Yaa amma bakkeen daammanaa intina duumessadha. Bokkaan waan roobaa jiruu fi duumessaa kunoo haala kanaatiin nam'eetu jira. Akkuma argitanii magaarajichillee baay'ee bareedaatti safarameetu ajajaan ho'isiisamee shiboon isaallee akkasittiin jechuudha. Kun diizaayinii mana madaamii keessa jiru. Shiboon sunillee ni beektu waan ta'eef amma garuu alaaf keessan jedhamu abbaan barbaade ta'e namni danda'e diizaayinii akka kanaatiin kan hojjechiifamu garuu immoo gatiisaa wareertu amma kan gatiitti isiniin deebi'a sirumaafuu. Walumatti qabee warri soofaas ta'e magaarajaas ta'e barbaadan hundasaa tokko lamaan hagam akka baasni miiqan akkas ga'ee hundumaa isinifan itti deebi'achuudha. Yaa carqiin kuni carqii turkii ta'uusaa beektuu. Akkasuma immoo diizaayiniin kuni kan ammaatiika. Luktisaa lafarraa ol kaa'adha. Soofaa yeroo lafa qabatu baay'eetu kun nama cinqa. Hantuunni jala galtii, kosiin jala galaa. Asiif achi guututtanii maal gochuuni keessumaa inni mana kanaaf inni nuti kanaan dura itti fayyadamaa kan irra taa'aa turre bismaam cinqatiidha. Soofichi bakka cinqatiin isiniin jedhe amma garuu akka kanatti shanqatti jedhe qaxxilatti jedhee manatti seeneetu jira. Yaa'u amma sirreessine illee asaan akkuma makiinaarraa bu'eetiin ol seensisanii kaa'anii bakka barbaadetti bubbutee diizaayinii isaa jijjiiruu, teessuma isaa jijjiiruu, akkasumallee dikoorii manaaf soofaa kana wajjin hin deemu wantoota tokko ganaa gashuufiin karoora qabaachuudha. Dura soofaan sun baay'ee na cinqee na cannaqee ture. Waan meeqa baqaas goonaan achi goonaan diizaayinii naannessinaan gad dabarsinaan ol dabarsinaan ol gotonaan gadi tokko bakka minim wanni tokko wanti jijjiirama agarsiisu dhibe bakka qabaachuu irraa kanaaf isa booddee dhumarratti soofaan kun manuma kanaa gadi ba'uu qaba kan jedhu bakka nuti gammee fana wal caqacaqna kan inni jedhu waamuma sana inni garuu waa meeqanaan jechaa ture umarratti garuu ashi bakka haa ba'u jedhee akka kanaatti bahee kunoonni kun abbaa nama tokko teessisuudha. Walumaa galatti soofaan kun nama 10 kan inni teessisu. Nama 19 bakka inni kun abbaa tokko akkatti namatti mijatu akkatti namatti tolu warra teessanii argitan ni beektu. Kaan immoo diizaayinii kana soo barbaadan kun amma kan namni irra jiru jechuudha. Gatiin isaa garuu baay'ee tokko wantinaadha. Kanas immoo gochuu hin dandeessan jechuun miti hin dandeessu qimamoonni waaqayyo sinaa gargaaru siniin illee kalarii isaallee diizaayinii isaallee kan jaallatu ana jechuudha. Lukti akka kanaatti lafaa ol ka'aadha. Magaarajaa isaa wajjin haala kana maachii ta'e akkamittiin akka inni bareedu maal jedhee isinitti himame gaaf tokko dhuftanii seentanii argitu warri nuti dhiyyoo naannoo nuti jirru jiraattan ta'e isinillee kalarii kan biraatiinis ta'e kanaanis ta'e ajajachuu hojjechiifachuu barbaadan kun kan bitamee finfinneedhaas miti jechuudha. Hoolota toon taane finfinneetii dhufee magaarajaanis immoo kan hin hojjetamee finfinneettiidha malee asitti miti asitti immoo hin beekan diizaayinii akkasii jechuudha. Innaa isa kana diizaayinii kana geessitanii bakka barbaadan biyya barbaadanitti hojjechiifachuu dandeessu. Waannaan saantimadha malee saantimni jiraannaan wanti hin taane jiru. Magaarajaan kunis akkasitti qaxitti jedhee itti ta'a. Soofaan kunis immoo haala kanaan hojjetamee bareedee miidhagee mana kanatti seenaa. Inni duraas immoo manaa gadi ba'aa kan jedhu yaadeen beeku garuu toota'een jedha. Akka kanatti immoo sabsabbi jedhee yeroo tokkotti ol seenaa kan jedhu of amansiisaa hin turre kunooti egaa jaarsa kiyyaan teenkiyuu galatoome akkasinitti naan jettan hin barbaada. Yaa waan ani jedhe irratti wanta jiraame tiire yeroo tokko yaaduma koo dhaggeeffatu jechuu kosmeetii soofaa kanarratti garuu xiqqoo na mormee ture. Adeemsa keessa immoo anumatu mo'ate. Yaa manni keenya immoo akka kanaatti rakarrakamee jira. Wayyaa miicee takka gadan baasaa takka ulan galchaa mana hin sirreessine jechuudha. Akkasumatti akka soofichi manaa gadi ba'ee wambarii gogaarra teenye maal jenne bakka amma ganaa sirreessa. Ganaa sirreessi bareechi fataa godhee gaafasicha immoo akkasiin jettan abdiin qaba. Soofaan kun kan bitame teebilii waliin miti. Maaliif teebilii waliin hin bitamne hoo jettan soofichin irraas teebilii waliin otoo hin taane qofaa isaatti teebilii malee bitame. Teebilii isaa adii kana immoo tiivii istaandii wajjin bakka tokkotti hojjechiisne jechuudha. Teebiliin soofaa wajjin bitamu hagas mara jabina hin qabu hin bareeda malee hin bareeda rasaatu malee jabina hin qabu. Fakkeenyaaf deening teebilii warri hin qabne yookaan teebilii bakka itti nyaata warri hin qabne yeroo hundumaa gubbaarratti nyaata nyaattuu ta'e
inni soofaa wajjin bitamu hin qunca'aa akka tokko ta'aa deema luqqa'aa adeemaa jechuudha. Garuu inni qofaa isaatti hojjetamu muka sirriirraa hojjetama waan ta'eef in jabaataa umuriirree dheerataa. Kunoo nuti teebilii kan soofaa adii sana kunoo tiivi istaandii kana wajjin hojjechiifne baay'ee jabaata. Kanaaf soofaa sana yeroo gurgurre teebiliin qofaatti hojjetame waan ta'eef waliin isin binne waliin isin gurgurre. Inni haaraan amma galee kunis immoo soofaan teebilii maleedha kan nuti binne. Teebilii wajjin immoo hin waddadha. Teebiliin cumti innumti quncaa isiniin jedhu kuni agas mara orjinaalallee ta'uu baturrisaa baay'ee waan tokko lalaxxafu bakka hin calaqqisaa hin bareeda. Garuu bishaan wajjin minaamin wajjin ol argee quncaa luqqaa deema muka yoo ta'e garuu umurii dheeraa qaba akkuma isinuu beektan. Kanaaf nuti teebilii kana mana keessa waan qabnuuf soofaa qofaadha kan nuti binne. As kun immoo bakka itti nyaata nyaatanidha. Beektuu duraan iyyuu manni keenya isiniif haaraa miti ganaa bareechee maal godhe manni akkuma kanaatti jira. Fataa godheetiin isiniif fida. Akkasuma immoo gatii isa warri barbaadan jalqaba haga dhuma soofaanii tijaajiidha yoo hojjetame moo intinaa yoo ta'e moo maqaasaa iyyuu yoo jechuun tijaajiitiin isa hojjetamu moo isuma deemanii dhaqanii gabaarraa akkuma online irratti argamu teebilisaa wajjin gatiin amma kanaa marsaa wajjin gatiin amma kanaa jedhantu caalamoo ofii deemanii filatantu caalamoo kan jedhullee itti asinii deebi'achuudha. Kanaan dura utuma soofaa sanaa bahuu hin bahin irratti wal karaakarroo guyyaa tokko farniicharii asuma oleta bira deemnee turre jechuudha gammee faana. Iddoo isa dura manaa bahii sana bitee nageessee achi keessa ilaallee turre jechuudha. Ilaallee turre teebilillee kan qabu kan hin qabne L-sheeppiiwwan hundumallee ilaalleetu turre. Badaa agismara garaa nama hin ga'u gaafa sana hin binnannes jala murreetu hin taane otoo deemnuuti itti gorree asiin bitee soofaa sanaa sannan bakka inni sun otoo manaan been kan akkamiin bituu dandeenya ree sana baasuu qabda jedhee akkasitti haasofne. Inni aqanii bitanis orjinaalli isaas jira garuu bakkas qaba. Gatiinis immoo murteessaadha. Gatiinis amma fakkeenyaaf isin achi teessanii yeroo laaltan online irratti sibsibbi jedhee sassaabamee namatti tola irra bilichichi jedha. Akkasuma immoo teebilillee qaba. Gatii isaa mana 45,000 43 40 naamneedhaan yeroo haasaan inni orjinaala isinitti fakkaata. Garuu akkas miti soofichi. Yoo baay'ate waggaa tokkotti hin fayyadamtanii jechuudha. Kanaafuu yeroo soofaa bittan waan gatiinsaa qaalaatiitu ta'e bareeda erga bituun hin oolle waggaa waggaatti soofaa qayyaruun baasanii galchuun hin ulfaata. Akka achi teessanillee miti jechuudha. Yeroo geessan sana sirreeffachuun hin ulfaata waan ta'eefuu waanuma gatiinsaa xiqqoo shiccaa jedhu too ta'e soofaan umurii dheeraa mana keessatti qabaata jechuudha. Magaarrajaan kun faana baay'eetu kuna qoree ture. Tijijjiiree bitee tijijjiiree maal godhee gammanis duraan bitee ture sirrate jennaan sirrachuu didee takka soofaa sana wajjin wal faalleessaa takka hin gabaabbata takka maal ta'a bakka baay'eetu kuna dabbaree ture. Akkuma isin argitan jechuudha. Akkasuma manni keenya hin beektu isiniif haaraan ta'uu keessa isaas duuba isaas isin bira qaqqabsiisaan ture miti waree innaa amma garuu soofichas gadi baasee magaarajichas gadi baasee bakka akkasumatti manni duwwaa ta'e natti tola yoo ta'uu baate illee kan jedhu yaade garuu immoo waaqayyoof haa galatu akka yaadeef akkan barbaadeetti naaf milkaa'ee jira isiniin jechuuti barbaadeenii baay'ee tokko bareedaa baay'ee tokko dos namadha. Yeroo aduun diidaan ba'ee ta'e amma diidaa yeroo duumessaa manillee duumessaa jechuudha. Isa kana yammasu ibsaan ishee cuncun jechaa jirti. Yaa ganna waan ta'eef ibsaanillee humnaan qabuu hin taa'u hin badan dhufaa bishaanillee akkasii waan gannaati. Teebilii kanas immoo isinitti himin ture hojjechiisne isiniin jedheera. Teessuma jaafii teebilii tokko inni iddoo wayyaan irra jiru kun immoo isa duraan mana keessa ture gammeen itti fayyadamaa ture jechuudha. Inni akkasii soofaan keenya kana fakkaataa itti tuttufaa eebbisaa laayikii godhaa sheerii godhaa gatii isaa immoo isinii deebi'een isinii dhufee isinitti himaa. Gatii magaarrajaallee isa gabaa keessaa bitamurra too dhiistanii jedhan ofirratti waan hin argeef isa suuqirra deemanis jedhanii tilmaamuun magaarrajaa bitanii bismaanni fatanaadha. Inni ani isiniin gorsuu garuu akka humna ofii fi akka fedhii abbaati. Inni kuni garuu immoo isaatti carqiin tarsa'ee safaramee hodhamu gatii isaa tokko lamaan shibootti fannifamullee dabalate
hunduma isaa ittiin isinii deebi'a. Yaada keessan hin ilaala. Gaaffii isin qabdan hunduu laayikii keessan irratti haa hundaa'u. Isin laayikii gochuun isa booda koomentii barreessitanii gaaffii keessanis yaada keessanis ibsachuu dandeessu. Kanaafuu otoo laayikiin tuqiin dhaggeeffatiin koomentii hin barreessinaan isiniin jedhaa. Kunootii akka kana fakkaata. Kalariimaaf kana filatteeree hojjettanii kun filannoo hojjana baay'een jaalladha. Darbee immoo bakka diizaayinii amma namni jirudha magaalaa keessatti jechuudha. Garuu soofaan kun iddoo hundaa miti nama hundaa miti kan bitaa jiru. Maaliif gatiin isaallee baay'ee waddii fe'isi isaallee maal isaallee yeroo akkasitti walitti qabamee waan salphaa qalal jedhe fakkaata. Yeroo keessa galan immoo hin ulfaata. Kana jechuun kun dandeessan jechuu miti qimamoonni waaqa gaditti isin wanti dadhabdan tokkollee hin jiru waan ta'eef jabaadhaa. Warri bituuf karoora qabdan immoo gatii baruu barbaadan dhaga'uu infoormeeshinii qabaachuu barbaadan isinii qabadheen dhufaa. Pilees laayikii godhaa nagaa ta'aa baay'ee.